Wantoolee nuti yeroo mana madaamii keessa yookaan mana namaa keessa yoo hojjennu iddoo itti kaameraa banannu, iddoo itti tiktokii banannee itti sirbinu yookaan itti faarfannu yookaan itti waan ittiin dubbachuu barbaannu san dubbannu maal gochuu qabna mana madaamii keessatti akkamittiin fayyadamuu qabna kan jedhu obboleettii kiyyarra waan ga'e tokkorraa gorsa waan xiqqoo nuuf ta'a jedhee waan yaade tokko qabadhee dhufeen jira. Ashama harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan hannagaa kooti galata waaqayyo. Egaa obboleettiin kiyya tokko maal jetti seetanii ani na argu hisseeni nan faarfadhan ture tiktok irratti jechuudha. Nan faarfadhan ture tasa dhuftee daa'imni isaanii viidiyoo sana keessa seentee. Daa'imni isaanii viidiyoo sana keessa seentee ana akkasumatti postotee isaan na jala deemanii na laalu. Ani immootuyyuu waan isaan na argan natti fakkaanne tiktok kiyya waan beekanis natti fakkaanne gaafa isa arganii naan lolan jette. Naan lolaniiti ofii keetii waan barbaadde hojjechuu dandeessa, akka barbaadde ta'uu dandeessa, garuuti waan nu ilaallatu waan mana keenya keessaa daa'imman keenyas ta'e waan mana keenya keessaa hin waraabinnaan jedhanii obboleewwan koo akka kun isinirra hin geenye jettee jechuudha. Waan xiqqoo gorsa ta'u guddaa gorsa nuuf ta'u waan xiqqoo nuuf immoo gorsa guddaa nuuf ta'u jechuudha. Yeroo baay'ee isaan nun argan jennee wantoota baay'ee hojjenna, wantoota mana keessaa akka barbaannetti waraabna. Namoonni kafana isaanii fa'aa waraaban jiru jechuudha. Kafana isaanii waraabaa tokkosuu, kafana isaanii waraabaa viidiyoo waraabaa dachaasuu, mana isaanii viidiyoo waraabaa qulqulleessuu wantoota akkasii kana gonkumattuu hin hojjetina. Birriin miidiyaa kanarraa kaatariitii birriin hin jira jedhee yaadu fakkeenyaaf tiktokii fa'aa yoo fudhanne yoo ta'utellee xinnoo yuutuub matana malee tiktok irra yoo fudhanne fooloof laayikii qofa jechuudha. Namni achirratti waa sappoorti si godha malee wanta achirraa argattu hin jiru. Kanaa jettanii immootu namoota baay'eetu kanatti qabame hojii isaa dhabe jechuudha. Maaliif madaamonni hin jaalatani abbumti fe'eyyuu manni isaa iccitiin isaa yoo waraabamu yookaan yoo gadi ba'u hin jaalatu jechuudha. Isaanii akka keenyati miti hin jaalatanii. Kanaafuu warroonni keessattuu haaraa dhufnee bilbila qabannu akkaataa tiktookiin dhoksaadhaan itti fayyadamu namoonni hin beekne callisaniituma garuu immoo madaamonni hin argu jechuudha. Hin argu wanta nu hojjennu kana miidiyaadha waan ta'eef isaanis fayyadamu ilaalu waan ta'eef bira gaha jechuudha. Gaafa bira gahe immootu waan argitee si'ii fi isaan walitti isin hin buusne tokko hojjedha. Yoo gorsa wayii dabarsuu barbaaddan kutaa keessan keessa teessanii gorsa hiriyoota keessanii qooduu hin dandeessu. Akkasumas immoo bakka tokko teessanii bakka daa'imni isaanii hin jirre tokko teessanii viidiyoo waraabuu hin dandeessu jechuudha. Malee bakka ijoolleen isaanii jiranitti bakka daa'imni isaanii jiranitti viidiyoo hin waraabina. Obboleettiin keenya osoo namni warri ishiin bira teessu namoota gaariidha dhugaa viidiyoo tiktokii ishii arganiituma callisuun jechuudha. Arganii suurota ishii wanta ishiin hojjettu faaruu ta'e wantoota garagaraa waan ishiin achirratti hojjettu namarratti soo dubbattu yoo argani yeroo itti koomentii naa barreessanii callisanii na bira darbanitu jiru jette jechuudha. Nuti immoo tokko tokko akkasii miti jechuudha. Gaafumaati miidiyaa fayyadamuu keetuyyuu argan baran hin lolu jechuudha dhugaa. Baay'eetti lolu. Kanaaf maatiin ishiin bira jirtu baay'ee gaariidha. Baay'ee yaadu jechuudha. Hojjettoota baay'ee waa yaadaniif ati waan barbaadde hojjechuu hin dandeessa miidiyaa keetii irratti garuuti immoo waan nu ilaallatu gadi hin baasinin jedhaniitoo ishiitti himan jechuudha. Tokko tokkooti yeroo san daa'ima koo nu jalaa waraabde jedhanii hojii ishii yookaan hin gachiisisu yookaan biirootti deebisu yookaan gara biyyaa galchu jechuudha. Tanaan dura obboleettiin keenya tokko balaa ishiin
viidiyoo waraabaa nyaata isaanii hojjettee fi qabaniitoo biyyatti galchan jechuudha. Mucayyoo sun erga dhufte ji'a 7 moo ji'a 5 ji'a 6 akkas waan akkasii kana erga biyyarraa dhufte. Keessattuu warroonni haaraa dhuftan of eeggannoo guddaa godhadhaa. Araboonni akka keenya kana safaaxaa hin beekanii, manni isaanii akka jalaa waraabamuu hin barbaadanii hin fedhanii, akka iccitiin isaanii gadi ba'uu hin barbaadanii. Miidiyaa fayyadamuu keetuu kan hin jaalannetu jira jechuudha. Kan viidiyoo baatee haasa'uu, hiriyoota kee waliin wal arguu iyyuu miti. Himumaaf waasaappii kan osoo fayyadamuu baatanii jaalatan hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu kanarraa of eeggadhaa. Seeraan waan hojjettan hojjedhaa. Waan isaaniitillee akkuma argitan viidiyoo hin waraabinaa. Fakkeenyaaf namoonni baay'een jiru firii ta'anii kan nyaata hojjetan TikTok irrattis ta'ee YouTube irratti. Garuu immoo nama sodaachisa. Tasa osoo arganii baay'ee namatti gaddu, baay'ee namatti aaru. Wantoonni miidiyaa irratti hojjennu nutti hafu akka kootiitti jechuudha. Wantoonni isaanii wanti nu argisiisnu kuni sappoortiin namarraa ittiin argannu yookaan namni laayikii fooloo nu tuqu faayidaa nuuf hin qabu. Kan faayidaa nuuf qabu mana isaanii keessa teenyee hojjennee kaayyoo biyyaaf baane galmaan gahannee maallaqa keenya argannee gara biyyaa galuudha malee viidiyoo waraabuu gadhiisuu, namarratti haasa'uu, fooloo argachuu, laayikii argachuu, nama wal baruun kun jireenya nuti kaayyeffannee biyyaaf baane san nuuf hin ta'u jechuudha. Walumaa galatti akkas nuuf hin ta'u. Warroonni viidiyoo hojjetachuu barbaadan yookaan wantoota garaagaraa haasa'uu barbaadan kutaa keessan keessatti kan nama dhoowwa jedhee yaadu garuu ani akkasiidha. Takka immoo kan argiteeyyuu jechuudha hin jaalanne inaaftu badduu jira. Isin immoo kanarraa of eeggadhaa. Gorsi tiyya xiqqishuun tun guddaa isiniif taate jedhee waan yaaduu fi kanarraa of eeggadhaa. Wanti ana mudate kun isin hin mudatinii isiniin jette jechuudha obboleettiin keenya kuni. Ishiin tiktokariidha. Tiktokarii keessa illee waan jettu jabduudha. Garuu immoo maatiin ishiin bira jirtu baay'eetti gaariidha. Dhiibbaa irraan geessisuuf hin deemne, waan nu ilaallatu hin waraabin jedhamteeti jechuudha kan waan fudhatte. Kanaafuu akkasiin isiniin jedha hordoftoota keenya. Akkasitti fudhadhaa ta'u wantoota mana namaa keessa jiran hin waraabinaa. Yoo hojjettanillee TikTokiin bu'aa hin qabu. Yeroo baay'ee irra deddeebinee kan dubbannu kana TikTokiin bu'aa hin qabu. Gaafa biyyatti galtanillee abdii godhattanii irratti hojjechuudhaaf kan yoo galtan asitti hojii uumannee yeroo boqonnaa keenyaa sabaaqarra fooloo qofa barbaadurra yuutuubii mataa keenyaa banannee gaafa galle. Akkasiin isiniin jedha. Gaafii qabdan koomentii jala nuuf kaa'aa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.